Yaadannoo guyyaa hidhamtoota qabsoo bilisummaa. Addunyaa kana irratti uummanni yeroo tokko mohamee bittaa lagaa jala hin turin hin jiru. Uummata Oromootis taanaan hireen isaa tanaan addaa miti. Uummanni mo'ame kunis mohamee hanga fedhallee yoo jiraate haala isaa kana jijjiirachuudhaaf tattaafachuun qabsaa'uun isaa hin oolle. Qabsoon isaaniitunis haala yeroo fi bakka isii irratti dhaabbattee haala mijatuun gaggeeffamti. Akka kanatti gariin ta'e yeroo gabaabduu keessatti gara mo'achuutti taan ammoo mo'achuudhaaf yeroo dheertuu fudhachuun waanuma jiraati. Madaala humna mo'ateetii fi mo'atame irratti dhaabbachuudhaan tooftaan qabsoo san ittiin gaggeeffamtuu fi yeroon isiin fudhattulleen wal dhabdi. Qabsoo uummata Oromootis tanaan addaa miti. Uummanni Oromoo akka capheen haala jiru laalee deebi'ee fi mari'atee jeenyoota Oromoo kanneen lola ittisaa gaggeessaadhaa turan keessaa hayyuun leenjisoo diiggaa guyyaan irraa kun keenyaa miti ammoo guyyaan keenya ni dhufa. Guyyaan sanis yoo nuti hin dhaqqabnellee ilmaan keenya ni dhaqqaban hamma sanitti kan gabbarte jabaadhu kan baqatte fagaadhu jee dhaamee ture. Diinni keenya kan nu weerare diina doofaa waan ta'eef kan gabbarellee ifitti qabuu hin dandeenye kan baqatellee nagaa irraa hin arganne haalli kunis qabsoo saffisiise malee hin dhaamsine. Akka kanaan akkuma Oromootti wal jaaranii ifii wal gargaaruudhaaf tattaaffii Oromoon gaggeessiteen kan akka Afuran Qalloo Maccaa fi Tuulamaa fa'aa adamsanii ukkaamsan. Hireen takkittiin jirtu karaa hidhannoo qofaa waan ta'eef sochiin hidhannoo naannawa Baalee Walloo fi Carcarfaa keessatti gaggeeffamte. Sossoo fincila bakka bakkaatti deemaadhaa ture kana sadarkaa Oromoo guutuudhaatti jaarmaya ammayyaatiin hoogganamuudhaaf qeerroon jaarraa abbaa gadaatiin durfamtu tun akkuma qabsaa'ota Kiubaadhaa alattiif qopheessanii karaa biyyaa qaceelan. Humna tana mootummaan Somaaliyaa hayyama malee biyya teenya seentan jechuudhaan onkololeessa 17 bara 1970 qaqqabdee bara shaniite. Hidhaan qabsaa'ota qeerroo ganamaa tun qabsoo Oromoo jaboo miite. Guyyaan qabsaa'onni qeerroo ganamaa hidhame kun yaadannoo ilmaan Oromoodhaa kanneen sababa qabsoo bilisummaatiin hidhamee fi ammallee hidhaa jiru itti yaadannu wareegamni isaan baasan kun wareegama lubbuu qabsoo tanaaf baafamtutti aanee ulfaataadha. Seenaan hidhamtoota bilisummaa Oromoo yoomuu ni yaadanna. Tokko Abdulkarim Adam Lakkuu jedhama. Kaan Mahammad Sheekh Mahammad Umar Booheedha ammallee lubbuun jira. Umar Abubakar Ibrahim Mahammad Abdulkarim Areedoo jedhaniin Mahammad Abdullahi Hoosum jedhama. Bakri Ibrahim Abbaa Fatoo jedhaniin Bakri Ahmad Baabbilee Mahammad Ahmad Umar Hormooso yoo beeke. Mahammad Abdulqaadir Shaltataa jedhaniin Ahmad Mahammad Umar caalatti beekama. Mahammad Abdullahi Ali Muudee Ibrahimtaa godhuu fi asitti akrame Torontootti akrame. Ahmad Mahammad Muusaa mul'ata jedhama. Mahammad Kadir Isaa Jarjarso jedhaniin. Ahmad Mahammad Usmaan Mahammad Sani Umar Hussein Abbaa Waaqaa Jamal Abdul Qadir Ahmad Ise Adam Mahammad Ali Ahmad Nur Ali Arroo jedhaniin. Ahmad Nur Hassan Abdul Karim Mahammad Anas Jifaaraa jedhama maqaa qoosaatiin. Mahammad Sheikh Hassan ni barbaanna. Adam Abubakar Moluu Ahmad Mahammad Abdurrahman Mahammad Ibrahim Wadaay Shantam Shubbisaa ammallee lubbuun jira. Ahmad Nur Muusaa Na'ee jedhaniin. Abdallaa Bakrii Mahammad Ali Ahmad Umar Abdallaa Ahmad Haashi Haaji Maammoo Ramadaan Hussein Khalil Abdurrahman Mahammad Yoonisii Tuujii jedhama ni jira ammallee. Ahmad Yusuf Ibrahim Turleencoo Austraaliyaa jira. Akkasitti hooggana jaarraa abbaa gadaatiin onkololeessa 17 bara 1970 sabtii galgala dooniidhaan karaa biyyaa Somaaliyaa keessaan hulluuqanii karaa biyyaa seenuu murteeffatanii hayyama Somaaliyaa malee silaa Somaaliyaa maqaa Oromoo akka fudhanii beekanii akkasitti karaa seenan.